Itoophiyaa diggamuurraa kan baraaru mootummaa hundeessuu fi xalayaa mana adiitti erguu osoo hin taane dhukaasa dhaabuu fi marii araara biyyaalessaa taa'uudha jedhame. Wallagate, walbaqate, waldhiibe, waldiige, warraase, walcabse, kun muudame, kun uggurame, kun dirramura, kun lubbuudhaan ni jira. Tokko dhagaa cabsa, tokko dhadhaa bassa. Isa tokkoof badhaadha, isa tokkoof ammoo kadhaadha. Tokko faayaaf warqee, tokko faanaan dhoqqee. Hireen gargar fageessitus akka waaqaaf lafa. Sooressis hiyyeessis buddeen tokkoon rafa. Akka waan beekumsaaf jabeenyaan horate kan hireensaa toltes uumaa isaa dagate. Waaqatti of guddise, bakka guddaatti of hirkise, waaqaaf buluumaaf waaqate. Uumamuusaa ni dagate lakkii hin daganne. Jibba Oromummaatu akkas isaan godhe. Warra Oromoo caccabsee irra taa'uu barbaadu, warra bara baraan Oromoo boochisuu barbaadu obbo Diyoodhan jettuure. Warri akkanaa kungaa inuma caba ittiin milkaa'an. Namoota miliyoona 5 xalayaa mallatteessanii gara Ameerikaadhaa ergani. Xalayichi isaanii eessa bu'e laata? Furmaata biyyattii fidaayee. Itoophiyaan immoo diigamurraa ni hambisaayee gaafidha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya OMN oduu ajaa'ibaa dhimma kanarratti qabatee baheetiin jira. Kan silaa yaadaa fi beekumsa siyaasaa baratee biyya sana rabbii waliin kufaatii irraa baraaruu danda'an ajaja nafxanyoota jibba Oromootiin machaahanii halkanii guyyaa hirrii badamanii fudhachuudhaan badii tokko malee hidhanii biyya diigaa akka jiran addunyaan ragaa irratti bahaatiin jirti. Xalayaa namoota miliyoona 5 kaadiroota fi bitamtoota isaaniitiin akkasuma immoo hojjettoota isaaniitiin mallatteessanii Ameerikatti erganii itti waywaatanii kadhatanillee biin xalayaa isaanii hashara shifutti namni lakkaa'ee waan jiru hin fakkaatu. Biyyattii kan kufaatirraa baraaru yaada jaamuzoota masaraatti wal geessee biyya bittinneessaa jirtuu kana osoo hin taane yaada hayyoota badii tokko malee mana hidhaatti ugguramanii fi akkasuma ammoo isaanowwan cubbuu isaanii kana diduudhaan bosonatti galuu filatan isaanii fi akkasuma namoota bakka garaagaraatiin mootummaa kanarratti finciluudhaan isaaniin mormaa jiranii kana wajjin gatta'anii akka ta'e qofam addunyaan hubattee yeroo ammaan kanaan waan jechaanii jirtum OMN bal'inaan oduu isaanii keessatti gurra sin buusa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu kana hamma xumuraa akka dhaggeeffataan waliin turtan kabajaadhaan isin gaafannaa itti dhiyaadhaa. Mootummaan fulbaana 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffamu mootummaa sagalee uummataa hin qabneef uwwisa seeraa hin qabnedha. Gareen aangoo irra jiru mootummaa sobaa afaan qawweetiin hundeessuu dhiisee tarkaanfiilee Itoophiyaa diigamarraa baraaran fudhachuu qaba jedhamuun yaamicha dhiyaataati tureeti jira. Dawaan dhibee Itoophiyaa immoo waraana osoo hin taane geggeessitoota siyaasaa manneen hidhaa bulchiinsa biyya Ahmad keessa jiranidha jechuun eeruunis kennamaati jira. Xiinxallaa bal'aa maddeen garaagaraa obeeffachuun qindeessineeti jirra. Biyya Afrikaa irraa baay'ina uummataatiin sadarkaa lammaffaa irratti argamtuu fi irra guddoo gaanfa Afrikaa kan taate Itoophiyaan rakkoo siyaasaa, waraanaa, dippiloomaasii, diinagdee fi cabiinsa mirga ilmaan namaatiin rakkataati jirti. Ce'umsi siyaasaa fi diinagdee bara 2018 yeroo sadaffaa fi Itoophiyaa keessatti dhufe rakkoo geggeessummaa fi ilaalcha dhuunfaatiin gufate Itoophiyaa ce'umsa dimokiraasii irraa gara ce'umsa waraanaatti tarkaanfachiise jedhamuun dubbatama. Namni ce'umsicha akka hoogganuuf filatame yeroof jechoota mimmi'aawaa fi mimmiidhagaa akkam hammachuu, jaalachuu fi dhiifamaatiin uummatatti as ba'e dimokiraasii dhaadheessus hawwii fi fedhii Itoophiyaanotaa milkeessuu caala akeeka sirna nugusootaa tarkaanfachiisutti fuulleffate. Kun ammoo geggeessitoota siyaasaa biyyattii Jawaar Mohammadii hamma Lammaa Magarsaatti, Baqqalaa Garbaa hamma Koloneel Gammachuu Ayyaanaatti, Obbo Daawud Ibsaatii hamma Profeesar Maraaraa Guddinaatti, Lidatu Ayyaaleetii hamma hooggantoota TPLF itti mufachiise. Yaadaa fi qeeqa geggeessitoota siyaasaatiin kennamuun dhageeffachuu caalaa tarkaanfiilee hidhaa fi ajjechaatti ce'uun bulchiinsa Abiyyi Ahmad balbala qabsoo karaa nagayaa cufee balbala waraanaa Itoophiyaatti bane jedhamuun beektota siyaasaatiin ibsama. Ajjeefamuun Haacaaluu Hundeessaa siyaasaa biyyattii yoo goolu maqaa kooroonaa vaayirasiitiin filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa dheeressuun muddama mootummaa naannoo Tigraayiif biltsiginnaa jidduutti hammeesse. Muddamichi gara waraanaatti guddatuun sadaasa 4 bara 2020 waraanni waliinii ji'ootaaf duumessaa'ee Itoophiyaatti jalqabe. Waraana ijibbaachisaa lubbuu kumaatamaa gaaga'ee miliyoonota qeerraa buqqise kanaan bu'aan argame yoo jiraate kufaatii dinagdee, caccabuu hariiroo dippiloomaasii, dhumaatii lammiilee nagayaa, barbadaa'uu qabeenya biyyattii fi cabuu mirga ilmaan namaati. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad kaaba Itoophiyaatti TPLF wajjin Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal waraanaati jira. Paarlaamaan isaa kan gadaa bulchiinsa isaa fixate ammoo caamsaa 6 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti TPLF
TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo irratti shororkeessitoota jechuun labseem. Dhaabbileen mirga ilmaan namaatiif falman mootummaa bilisiginnaa dhiittaa mirga namoomaatiin yoo himatan yaamicha marii araara biyyaalessaa Ameerikaa hamma UK'tti, gamtaa Awurooppaatii hamma gamtaa Afrikaatti, tokkummaa mootummootaatii hamma mana maree nageenyaa addunyaatti taasifamaatii ture. Ta'us bulchiinsi Abiyyi Ahmad waamicha nageenyaa kanaan birmaddummaa biyyaa sarbuudha jechuun balaaleffataatii ture. Dhiibbaa Ameerikaan waraana Itoophiyaa dhaabsisuuf taasisaa jirtu qolachuuf sirni bilisiginnaa xalayaa adii gara mana adii jedhuun duula qolannaa kufaatii dippiloomaasii taasisaatii jira. Biyya gaanfa Afrikaa Itoophiyaa caccabiinsa irraa kan baraaruu danda'u wal waraansaa fi qolannaa dhiibbaa dippiloomaasii akkasumas mootummaa beekamtii heeraa hin qabne hundeessuu osoo hin taane marii araaraa biyyaalessa Itoophiyaa uumuudha jechuun eeruun qooda fudhattoota siyaasaa Itoophiyaatiin kennamaatii jira. Mootummaan fulbaana 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeeffamu mootummaa diigamuu Itoophiyaa saffisiisu yoo taate malee mootummaa dhibdee siyaasaa Itoophiyaa furuu danda'u miti jechuun akeekkachiifni beektota siyaasaatiin kennamaatii jira. Gareen kun mootummaa hundeessuu fi duula qolannaa kufaatii dippiloomaasii adeemsisuu caala geggeessitoota siyaasaa Oromoo manneen hidhaa biyyattii keessatti ugguree hiikuun araara biyyaalessaa kaa'uu qaba jedhamuunis gaafatamaatii jira. Gamtaa Afrikaatti ergamaa addaa Itoophiyaa Obaasanjoon waraanni bu'aa kufaatii siyaasaati jechuun haala Itoophiyaan itti jirtu kana ibseetii ture. Geggeessaa qabsoo karaa nagaa fi xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohammadis mana hidhaa Qaallittii irraa xalayaa tibba darbe barreesseen waraanni Itoophiyaatti ka'ee bu'aa ce'umsa hoogganuu dadhabuuti jechuun ibseetii ture. Itoophiyaa diigamuu irraa baraaruuf waraana dhaabuu marii biyyaalessaa adeemsisuun hidhamtoota siyaasaa hiikuuf tarkaanfii siyaasaa fudhachuun barbaachisaa akka ta'e irra deddeebiin ibsamaatii jira. Xalayaan Abiyyi Ahmad aangoo gadhiisuu qaba jettus nama siyaasaa Lidatu Ayyaalootiin barreeffameetii jira. Diigamuu Itoophiyaa kan baraaruu danda'u marii qofa jedhameet kallattii garaagaraatiin dubbatamaatii jira. Hariiroo obbolummaa saba Oromoo fi saboota ollaa jidduutti waraana bilisummaa Oromootiin jalqabee itti fufeetii jira. Mariin hariiroo nageenya saba Oromoo fi Sumaalee irratti xiyyeeffatuun torbaanota dura karaa kibba Oromiyaatiin jalqabee fulbaana 22 bara 2021 itti fufuun haala nageenya daangaa saboota lamaanii itti tiiksanii fi dabaa wal dhabdee dhalchuuf hojjetamu fashalsuu irratti mari'atameetii jira. Mariin kun godina Gujii Bahaa Aanaa Liiban Gandaa Dhungoo fi Dheekkaatti kan adeemsifame yoo ta'u, marii kana irratti maanguddoonni biyyaa fi dargaggoonni gama lamaan irraayyuu hirmaatu isaa waraabbiin suur-sagaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ergame ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo sirna bilisiginnaa Itoophiyaa faana taasisaa jiru cinatti hariiroo obbolummaa fi ollummaa saboota daangaa Oromiyaa jiran wajjin tolfachuu itti fufeetii jira. Tooftaa aangoo dheereffachuu bulchitoota Itoophiyaa kan ta'e walitti bu'iinsi daangaa akka hin uumamneef waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa shora isaa bahachaa jiraachuu yeroo garaagaraatti OMN'if ibsaatii ture. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddombooroo fulbaana 22 bara 2021 godina Gujii Bahaa Aanaa Liiban Gandaa Dhungoo fi Dheekkaatti jidduutti uummata Oromoo Booranaa fi Sumaalee yookaan Maariyaanaa wal dhabdee dhimma daangaa fi shira mootummaa bilisiginnaa xaxee walitti gungumaa jiru walitti fiduun rakkoolee jiru guutumatti akka furamu godhee jira jedhe. Saboonni lamaan hortee kuush ta'an maqaa dheedaa fi bishaaniitiin akka walitti hin buunee fi shira walitti bu'iinsa daangaa uumuuf caasaa bilisiginnaatiin hojjetamuu dammaqinaan akka hordofan irratti walii galameetii jira. Torbee darbe keessa loltuu waraana bilisummaa Oromoof ogeessa fayyaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddombooroo Dr. Jabeessaa Adnaan dhimma kana irratti bilbilaan dubbifnee yeroo dhiyeessinetti wal hubannoon saboota lamaanii sadarkaa bareedaa irra jiraachuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Galaan keessa turan bakki buuteen isaanii erga dhabamee guyyaa lama ta'e jechuun maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Qondaalota ABO obbo Mikaa'el Booranaa fi obbo Kennesaa Ayyaanaa kanneen waggaa tokko oliif waajjira poolisii magaalaa Galaanitti hidhamanii turan dabalatee kanneen ji'oota 3 dura kaampii waraanaa Awaash Malkaasaa Ram gara Galaan geeffamanii fi gaazexeessitoota SABO walumaa galatti hidhamtoonni siyaasaa 12 bakki buuteen isaanii wallaalamuu maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru.
Hidhamtoonni siyaasaa waajjira poolisii magaalaa Galaan keessaa baafamanii dhabamsiifaman kunniin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee Lammii Beenyaaf Daawit Abdataa, Dr. Gadaa Oljiraam, Battee Urgeessaam, Gadaa Gabbisaa fi gaazexeessaa Waaqoonolee Ibsaa Gaaddisaaf Gurmuu Ayyaanaa akka ta'an kan himu namni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise kun fulbaana 11 gaafa kibxataa galgala toora sa'a tokkoo fi walakkaatti mana hidhaa keessaa baafamuun ambulaansii tokkoo fi ooraalii lamaan fudhatamuu isaanii OMN odeeffateetii jira. Konkolaataa waraanaa ooraalii lamaa fi ambulaansiin dhukkubsattootaa bakka sanitti argamuun isaan fuutus battala sana namni dhukkubsates ta'ee rakkoo addaa qabaachuu isaa iyyatee homtuu hin turre kan jedhan maatiin poolisiin isaan fudhatee humna addaa Oromiyaa akka ta'es himanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin erga dhabamsiifamanii as bakka isaan jiranis ta'e haalli isaan keessa jiran homtuu beekamaa miti. Maatiin bakka hidhamtoonni kun geeffaman baruuf iyyaafatus hanga yoonaatti wanti adda ba'e akka hin jirre Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Hidhamtoota kana ambulaansiin fudhachuun shakkii nutti uumeera kan jedhan maatiin koomishiniin mirga namoomaa fi uummanni Oromoo sagalee nuuf ta'uu qabas jedhanii jiru.